bilchina sammuu sammuun bilchaatee fi sammuun qaroome waan jedhan qabaatii qabadhu rakkoon kee tulluu ta'ee mul'ata kee irra akkasii hambifneef dursii gulantaa kee ol kaasi rakkoo kan taasisu akkaataa ati ittiin ilaaltedha. Namni guddaa kan jedhamu qaama guddaa waan qabuuf osoo hin taane ilaalcha guddaa galma isaa bareechuu waan qabuufidha. Jireenya kee jijjiiruuf dursa ilaalcha ofiif qabdu jijjiiruu qabda. Rakkoo addunyaa kanaa rakkisu hedduu isaa rakkoo kan taasise itti dammaquu dadhabuu keenyadha beekadhu. Addunyaan kun sammuu dhala namaa keessa jirti. Sammuun dhala namaa kallattii sirriidhaan yoo ittiin hojjetan qofa bu'aa buusa. Sammuun dhala namaa kallattii hamaatti yoo oofan miidhaa fida. Sammuun dhala namaa itti fayyadamuu dhiisnaan bu'aa malee hafa. Coomni yaada sammuu keessaa dhangala'u addunyaa kana gara gaariitti yookiin gara hamaatti jijjiiruu akka danda'u hubadhu. Uumamuu keetti caalchisii gammadi malee tasumaa hin gaddin. Ati karooraan kaayyoof uumamte malee akkasumaan akka hin taane cimsii beeki. Ati of gaddarbannaan eenyu ol sin baasu waan ta'eef. Ati uumama kabajamaa addunyaa kanaati. Ati kaayyoo fi karooraan itti yaadamtee uumama biroorraa addaan baafamtee uumamte. Ati akka tasaa yookiin ta'i jedhamtee uumamte miti beekadhu. Si'iin ogummaadhaan uumaa waan hundumaa isa ta'e Waaqayyotu si tolche gatii guddaa qabdu hubadhu. Uumamuu keetti gammachuu guddaa qabaadhu malee lafa yaadde ga'uuf humna guutuu qabda. Daangaa ofiif keessaa of baasuuf dandeettii guutuu kan qabu siifi si qofaadha. Asirratti bilchina sammuuti kan jennu wantoota jedhaman hunda akkuma jiruunis fudhachuu akkuma jiruunis dhiisuu osoo hin taane keessaa gingilchinee kan nuuf ta'a jenne kan na wajjin deema jenne qormaata keessa darbu dabarsinee warqeenuu abidda keessa galee baheeti kan warqee jechisiise akkasan ta'uu danda'uu qabna. Kanaaf sammuu kee bilcheessuuf dubbisi.